Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti baga ayyaana dhaloota Gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos jala bultiidhaan baga itti isin ga'ee baga oolmaan nu ga'ee. Ayyaanni kuni ayyaana nagaa, kan eebbaa, kan jaalalaa hunduma keenyaaf akka ta'u fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kan dhukkubsate kan ittiin fayyu, kan dhabe kan itti argatu, kan dagatame kan itti yaadatamu, kan wallole kan itti araaramu, kan nageenyi itti bu'u, kan jaalalli itti baay'atu, biyyi keenya nagaa kan itti argatu, ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa Waaqayyoo hunduma keenyaaf akka nu taasisu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Irra deebiidhaan baga geessanii baga walumaan geenye jechaati. Guyyaa har'aa kana waa'ee ayyaana dhaloota Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan yookiin immoo ka'umsa godhachuudhaan ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin immoo ayyaanni dhaloota Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos maaliif kabajamaa kan jedhu bu'uura godhannee waliin ilaalla jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka manni kiristaanaa keenyaa barsiistutti dhaloota lama qaba jechuudha. Dhaloota lama qabaachuu isaa immoo kitaaba qulqulluu fi barumsa duuka bu'ootaa bu'uureffachuudhaan yookiin immoo ragaa godhachuudhaan manni kiristaanaa keenyaa yeroo hunda ni barsiisti. Kadhannaa amantaa yookiin immoo hundee amantaa keessatti abbootiin keenyaa waa'ee dhaloota Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos yeroo ka'an akkana jechuudhaan dubbataniiru. Ilma tokkicha Waaqayyo Abbaa kan ta'e Gooftaa tokko Yesuus Kiristoositti ni amannaa, kan dhalate malee kan hin uumamne, gocha Hafuura Qulqulluutiin qulqulleettii dubaroo Maaramii irraatii kan dhalate namas ta'e jechuudhaan dhugaa ni baana jechuudhaan hundee amantaa yookiin immoo barnoota amantaa irratti abboonni keenya kaa'aniitu jiru jechuudha. Kunis inni jalqabaa Yesuus Kiristoos addunyaan dura yookiin immoo addunyaan osoo hin uumamin haadha malee Waaqayyo Abbaa irraati. Addunyaan booda yookiin immoo addunyaan erga uumame booda abbaa malee dachee irratti immoo haadha isaa dubaroo Maaramii irraati dhalachuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Wangeela Maatiyoosi boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti immoo akkana jedhee dubbata. Simoon Phexros ati masicha ilma Waaqayyoo isa jiraatadha ittiin jedhee. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma eenyuti? Ilma Waaqayyoo ta'uusaa, ilma Waaqa Abbaa ta'uusaa gaafa Yordaanos keessatti cuuphamu Waaqayyo Abbaan ilmi koo inni jaalatamaan isadha waan inni isiniin jedhe dhagahaa jechuudhaan mucaasaa ta'uu ragaa baheera. Hafuurri Qulqulluun bifa gugeetiin dhufee irra bu'eera yookiin irra qubateera. Inni immoo galaana Yordaanos keessatti cuuphamuudhaan xalayyaa garbummaa keenya barbadeesseera. Sadummaan tokkummaan Sillaasee Yordaanos keessatti mul'ateera. Kanaanis immoo ilma Maaramiis immoo akka ta'e giiftiin keenya dubaroon Maariyaam wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti mana Dookimaasitti erga argamanii booda ilaabar daadhiin waa'een isaanii jalaa dhumeera gaafa ishiin jettuun yeroon koo hin geenye jedheen. Yeroon koo hin geenye jechuun yeroon itti waa raawwadhu, yeroon itti hojii koo jalqabu hin geenye jechuusaati. Giiftiin keenya dubaroon Maariyamis waan inni isiniin jedhe raawwadhaa jettee. Akkuma abbaan waan inni isiniin jedhe raawwadhaa jedhe isheenis ajaja kana jecha kana dabarsitee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma Waaqa Abbaa fi lafarratti immoo ilma durboo Maariyaam ta'uusaa nu mirkaneesse. Barumsa keenya keessatti gadi fageenyaan kan ilaallu dhaloota isa lammaffaa haadha isaa qulqulleettii dubaroo Maaramii irraatii dhalachuusaa guyyaa irraa ilaalla. Raajicha Isaayyaasiin mucaan nuuf dhalateera, ilmi nuu kennameera, aangoon isaas gateettii isaarra jira, maqaan isaas dinqii, gorsaa, waaqa, jabaa, abbaa, bara baraa, abbaa nageenyaa yookiin immoo hangafa nageenyaa jedhamee waamama jechuudhaan macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti kan dubbatame xumura argatee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaan dhalate kun
hidhaa garbummaati guyyaa itti hiikamnee fi guyyaa fayyina bara baraa itti arganne jennee guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni yaadanna jechuudha. Waaqayyo gooftaan erga nama uumee booda namni badii waan hojjeteef duutitti murtaa'ee ture. Dhalli namaa waan gaarii hojjetee bakka isaa duraa gannatatti deebi'uu waan hin dandeenyeef Waaqayyo gooftaan immoo jaalala namaaf qaburraa kan ka'e bakka namni kufe sanitti dhiisuu waan hin barbaanneef waadaa fayyinaa galeefii ture. Waadaan kunis guyyaa 5 fi walakkaa booda ilmoo keerraa dhaladheen si fayyisa kan jedhu ture. Waadaa isaa sasuun hanqisin waggoonni 5,000 fi 500 erga raawwatanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos badii Addaam fi ijoollee Addaam hunduma balleessee bilisummaa ijoollee Addaam hundumaaf laachuudhaaf gaafa mudde 29 magaalaa Daawit dallaa horii keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni dhalatee jechuudha. Guyyaan kunis guyyaa ishaarra nuti yaadannoo taasisnee kabajnu kana. Sababni isaas Waaqayyoon guyyaa ani dhaabe isa kana isheettis gammadaan hunde. Faarfannaa Daawit 116 lakkoofsa 24 gaafa dubbisu guyyaan Waaqayyo dhaabe ishii kana waan ta'eef guyyaa sanas itti gammadaa. Guyyaan kun guyyaa Waaqayyo nuuf dhaabe, guyyaa bilisummaa itti arganne, guyyaa nageenyi itti nuuf lallabame, guyyaa ergamoonni fi dhalli namaa tokko itti ta'anii Waaqayyoon itti galateeffatan guyyaa bilisummaa keenyati. Guyyaan kun guyyaa fayyinaati. Dhukkuba cubbuuti. Dhalli namaa dhukkubsachaa kan ture, daabiloosiif bitamee kan ture, guyyaa itti dhukkubni sun nurraati badee fayyina itti argan. Fayyisaan biyya lafaa Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf dallaa loonii keessatti guyyaa itti argame. Guyyaa ulfinni kabajni keenya itti nuuf deebi'e. Guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuuti gaafa jennu qulqulluu Gabreeliin kunoo uummata hundumaaf kan ta'u misraachoo isinitti hima hin sodaatinaa jechuudhaan nu gammachiisuudhaaf uummata waggaa 5,500 guutuu sodaa jala turan, sodaa daabiloos sodaa diinaa jala turan gammachuu isaa guddaadhaan nu gammachiisuudhaaf jecha guyyaa itti inni dubbate, guyyaa itti nageenya lallabe, guyyaa itti bilisummaan nuuf lallabame, guyyaa itti gurri keenya sagalee sodaa jalaa ba'ee sagalee gammachuu itti dhaga'e. Guyyaan kun guyyaa galataati. Sababni isaas dhalli namaa fi ergamoonni tokkummaadhaan galateeffachuu, tokkummaadhaan faarfachuudhaaf waggaa 5,500 guutuu eegaa turan. Guyyaan isaan itti eegaa turan sun guyyaa tana waan taateef guyyaa ergamoonni fi dhalli namaa tokkummaadhaan gooftaan bakka jiru Beetlehem keessatti walitti qabamuudhaan Waaqayyoon itti galateeffatan guyyaa galataati. Guyyaan kun guyyaa mul'achuu gooftaati. Waggaa 5,500 guutuu Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sababa cubbuu dhala namaatiif jecha dhala namaa jalaa dhokateera. Kanaafuu guyyaan kun guyyaa inni itti mul'ate, guyyaan kun guyyaa sabni Waaqayyoo fi Waaqayyoon itti wal arge, guyyaa ergamoonni fi namoonni waliin ta'anii Waaqayyoon arganii itti galateeffatan, guyyaa itti ijaan arganii Waaqa fuuldura dhaabbatanii itti galateeffatan guyyaa gooftaan itti mul'ate guyyaa fayyinaati. Waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dursanii raajonni abbootiin hedduun dubbachaa turan. Kanas fakkeenya hedduudhaan kaa'aniiru. Akka inni dhalatu, dhalachuu isaadhaan immoo jireenya bara baraa akka argamu abboonni keenya hedduun kaa'aniiru. Egaa bara sanitti addunyaan akka barreeffamuuf Agisxiyoos Qeesaar irraatii ajajni yeroo ba'ee ture. Namni hundinuu barreeffamuudhaaf yookiin immoo lakkaawamuudhaaf gara magaalaatti ba'anii ni lakkaawamu turan. Yoosefiif Daawitiif fira waan ta'eef Naaziriit magaala Galiilaatii ka'ee gara magaalaa Daawititti giiftii keenya dubaroo Maariyaam kaarima isaa ifaatiin qabatee lakkaawamuudhaaf ni ba'ee jira. Achi sosoo jiranidha jechuudha. Ciniinsuun da'umsaa kan ishii qabe. Yeroo kanatti ilma ishee kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin dallaa loonii keessatti deesse. Quba isaa isa guddaa siitee
huccuu sitti martee keessummootaaf bakki bultoo waan hin jirreef dallaa loonii keessa ciibsite. Ilaalaa mana kan nutti ijaare abbaa nagaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dallaa loonii keessatti dhalate. Bakka namni hin jirre bakka itti kabajni hin jirre dallaa loonii keessatti dhalate. Nuuf kabaja laachuudhaaf maarree harree fi saawwanis yeroo sun yeroo qorraa waan ta'eef gara isaatti siqanii akka ittiin qorrineef hafuura isaanii itti afuursaa, hafuura isaanii itti baasaa, hafuura isaanii baasuudhaanis immoo Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessaa turan. Kanarraa kan ka'e raajichi Isaayyaas akkana jedhee dubbate. Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 1 irratti harreen illee saawwan illee Waaqa isaanii beekanii, uumaa isaanii beekanii. Israa'el inni nani uume garuu gooftaa isaa baruu hin dandeenye. Sabni inni harka kiyyaan uumame garuu Waaqa isaa baruu hin dandeenye. Kanaaf yeroo kanas namni addunyaa kanarra gaafa jiraatu namni Waaqa hin beekne baay'eetu jira. Har'ayyuu gaafa nuti yaadannoo kana taasisnu maaliif kabajjuu, maaliif barbaachisee yeroo sun amma ta'uu hin danda'u jechuudhaan yaadannoo nuti har'a dhalachuu gooftaa yaadannu kanallee kan jibban, kan balaaleffatan, namummaa isaanii kan gadhiisan, harree fi saawwanii gadi kan ta'an galata Waaqayyoodhaaf dhiyeessuu osoo danda'an osoo malanuu galata Waaqayyoodhaaf malu dhiisanii harreerra kan xiqqaatan hedduu isaanitu jiru. Kanaafuu isaan kanaaf Waaqayyo laphee isaaniif haa kennu jechaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kana guyyaa itti dhalate guyyaa bilisummaa, guyyaa fayyinaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif kan inni Beetelehemitti dhalate gaafiin jedhu gaafii namoota hedduuti. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetelehemitti kan inni dhalateef sababa qaba ture. Tokkoffaan raajiin dubbatame akka raawwatuufidha. Beetelehemiif raajiin dubbatame waan tureef gooftaan Beetelehemitti dhalatee raajii dubbatame sana maal godheera? Raawwateera. Raajichi Mikiyaas bakka biraa barsiisaa oolee galgala yeroo aduun dhi'u karra balbala Beetelehem dura yoo darbaa jiru Beetelehem diigamtee caccabdee yeroo margi irratti margee daggalli irratti daggalee ture argee innis akkana jechuudhaan waa'ee Beetelehem dubbate. Yaa Beetelehem akka har'a dagatamte kanatti hin haftu, guyyaan itti yaadatamtu ni dhufaa jechuudhaan raajii isaa keessatti caqasee dubbateera. Yaa Beetelehem mandara Efraataa akka amma irraanfatamte kanatti hin haftu, mandaroota Yihuudaatii gadis hin taatu, lammii kee kan eegu kan tiksu nageenya kan fidu gooftaan si keessatti ni dhalata jechuudhaan macaafa Mikiyaas boqonnaa 5:2 irratti raajii kana raajeera. Kanaafuu har'as Israa'eliin kan eegu kan tiksu abbaa nageenyaa mootii barbaraa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bu'uura kanaatiin Beetelehem keessatti dhalate jechuudha. Inni ittaanu yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dallaa loonii keessatti Beetelehemitti dhalatetti mootonni biyya fagoodhaa dhufanii dhalachuusaa dhagahanii kennaa fidanii fi dhufanii galata isaaf dhiyeessaniiru. Egaa seenansaa akka macaafni qulqulluun nutti mutti abbaan ogeessaa tokko yeroo inni falassamaa turetti guyyaa tokko qarqara lagaa taa'ee hojii falassama isaa hojjechaa osoo jiru samii gaafa ilaalu urjii irratti durboo maaramii ilma ishee haammattee fakkiin ishee ka'ee ni arge jedha. Kun dhaloota gooftaatiin dursa baroota hedduudha jechuudha. Yeroo sana fakkii sana bocee kaa'uudhaan dulloomee du'uudhaaf gaafa ga'u ijoollee isaatiin samii irratti mallattoo urjii fakkii kana fakkaatu kan durboo maaram ofirraa qabu ilma ishee kan haammatte yoo argitan yeroo sana uumaan biyya lafaa ni dhalata waan ta'eef kennaa kana dhiyeessaa laadhafi jedhee ijoollee isaa ajajee ture. Seenaa kana kan argannu andimtaa wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 14tti kan jirudha jechuudha. Yookiin immoo andimtaa jechuun hiikoo isaati. Ogeessonni sadan kunis yeroo booda mallattoo urjii kana gaafa argan warqee, hixaana, karbee fudhatanii deemsa isaanii jalqaban. Waggaa 2 boodas urjii sun isaan dursaa
isaan gaggeessaa isaanis mootiin biyya lafaa eessatti dhalate jechaa gaafachaa gara mandara Beetlehem ni dhufani jedha. Gaafa ga'an gooftaa haadha isaa Maaramii waliin arguun baay'ee gammadanii erga sagadanii fi booda kennaa harka fuudhii kana isaaf dhiyeessanii. Kennaan isaaf dhiyaate kunis gosa sadii qaba. Warqeen dhiyaatee jira. Ixaanni dhiyaatee jira. Karbeen dhiyaatee jira. Maaliif kennaadhaaf kun sadan filataman gaafa jennu warqeen qulqulluudha. Atis waaqa qulqulluudha. Akkeenyummaa qulqullummaa qabda. Akkuma warqeen qulqulluu ta'e warreen sitti amanan hundinuu hojii fi amantaa isaaniitiin qulqulloota ta'uu qabu jechuudhaaf warqee qabatanii galata dhiyeessuufii dhufan. Ixaanni immoo ni urgaa. Fooliin isaas namatti tola. Suraafeen ixaana isaaniin teessoo kee ni aarsu. Atis urgooftuu qulqullootaan luboonni yeroo hundaa kadhata kee siif dhiyeessu, kadhaa siif ni dhiyeessu jechuu isaatiin ixaanni urgooftuu akkuma ta'e atis akkeenyummaan urgaadha. Warreen sitti amanan hunduu urgooftota hojii gaarii hojjetanidha jechuudhaaf macaafa qulqulluu bu'uura godhachuudhaan ixaana fidaniif waaqayyoodhaaf. Karbeen immoo wanta cabee lama kan deebisee walitti hidhudha. Atis Addaam kan garee ergamootaarraa fottoqee bahee ture ergamoota faana tokko taasista jechuu isaaniiti. Karaa biraatiin immoo yeroo booda Yihuudoonni hadhooftuu si obaasu karbee siif dhiyeessu jechuu isaaniiti. Waan gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru sana yaadachiisuudhaaf jecha kana fidanii dhufanii dallaaloonii Beetlehem keessatti gooftaadhaaf sagadanii deebi'aniiru jechuudha. Xumura irratti dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin wal qabsiisuudhaan wantoota sammuu namaa ol ta'anii fi nama ajaa'ibsiisan muraasa isaanii ilaalla. Tokkoffaan Waaqayyo akkeenyummaa isaadhaan ibidda ta'e osoo jiru qaama namaatiin tuqamuunsaa kan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi sammuu namaa ol kan ta'e. Waaqni ergamoonni isaallee tuquu hin dandeenye itti dhiyaachuu hin dandeenye jedha Isaayyaas. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Ergamoonni Waaqayyo Suraafeelii fi Kiruubeel warri teessoo isaa baatanillee jedha. Ija isaa laaluu hin danda'ani jedha. Koochoo isaanii lamaan ashabshabanii lamaan balali'anii lamammoo walitti rukutuudhaan Waaqayyo gooftaan inni qulqulluudha 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 jedhanii galata isaaf dhiyeessu malee sekendii takkaafillee gara teessoo isaatti garagalanii ija isaa laaluu hin danda'anidha. Ergamoonni ija isaa laaluu kan hin dandeenye ilma namaatiin harkaatiin tuqamuun isaa qaama namaatiin tuqamuun isaa kan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Harka dubaroo Maaramiitiin wayyaadhaan maramee dallaalooni keessatti maramuudhaan ciisuunsaa bineeldonni arroonni dhufanii isatti marsanii hafuura itti hafuursuun isaa ajaa'iba guddaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ammam akka inni dhala namaa jaallatu jaalalli inni mucaa namaadhaaf qabu ammana jedhamee tilmaamamee bira gaamuu kan hin dandeenye ta'uu isaa nuuf ibsa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti akkana jedha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akka namatti biyya lafaa tola jaallate jedha. Kan isatti amanan hundumtuu jireenya bara baraa haa qabaataniif malee abadaniif miti jedha. Lammaffaan dubaroon Maariyaam durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan gooftaa dahuun ishee ajaa'iba. Kaleessas kan hin raawwatamin har'as kan hin jirree fi guyyoota yookiin baroota itti aannetti wanta hin mul'annedha jechuudha. Kanaafuu kun ajaa'iba kan nama jechisiisu keessaa isaan tokkodha. Kiruubeel teessoo isaa baatanii sodaa fi ollannaadhaan kan isa galateeffatan warreen tuffatamoo yookiin immoo tiksitoota horiitiin galateeffamuunsaa faarfatamuunsaa dhala namaatiin galanni isaaf dhiyaachuunsaa kan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Ittaansuudhaan gooftaan Tsiraayaariyaam yookiin samii keessa jiraatu dallaa horii keessatti dhalachuunsaa ammam kabaja ilma namaatiif akka inni iddoo guddaa qabu olaanaa qabu kan mul'isudha. Abboonni keenya akkana jedhanii waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbatu jechuudha. Dhalachuu isaa irra akkaataa inni ittiin dhala namaa itti fayyisetu nama ajaa'ibsiisaa jira. Inni ittaanu qaamni isaa abiddadha. Huccuun isaas abidda ta'e gooftaan yommuu dhalatetti qorraan dhaamotee ho'aa hafuura horii fi saawwanii fi harrootaa yeroo isaan irraa akka galataatti fudhatu inni kun baay'ee ajaa'iba.
ergamoonni qaama ibiddaa kana ergamoonni waaqa ibidda qaamni isaa ibidda uffanni isaa ibidda ta'e kana tuquu kan hin dandeenye qaama namaatiin tuqamuunsa baay'ee kan nama ajaa'ibsu ta'ee osoo jiru namoonni ogeessonni garuu biyya fagoof daandii hin beekne keessa darbanii mallattoo hurjiidhaan durfamanii Beetlehem dhufanii isaaf sagaduunis kunis dinqi. Waggaa lama isayyuu deemsa waggaa lamaati. Walumaatti galatti barnoota keenya gaafa gabaabsinu dhaloota gooftaatiin dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin addunyaan dukkana keessa ture ifa argateera. Seexanni hedduu rifateera, qaana'eera, hidhameera. Namni fi ergamoonni tokkummaadhaan Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessaniiru. Samiirratti kiruubeen teessoo isaa kan baatan dallaa horii keessatti Yoosef, Solomeen, tiksitoonni, saawwanii fi harreen akka kiruubeen teessoo isaa fuulduratti tajaajilaa turanitti isa tajaajilaniiru. Waaqni samii fi lafti hin dandeenye dallaa horii keessatti dhalatee namoonni ergamoonni horiin tokkummaadhaan waaqa kana galateeffataniiru. Kanaaf nutis kana sababeeffachuudhaan guyyaan kun guyyaa fayyinaa, guyyaa jireenyaa, guyyaa nageenyaa jennee Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan galateeffannu kanaafidha. Sababni isaa guyyaan Waaqayyo isiniif dhaabe isa kanadhaatii isattis gammadaa nuun jechuudhaan faarfataan Daawit akkuma faaruusaa 116:24 irratti dubbate guyyaan kun guyyaa gammachuu ijoollee Addaam hundumaa waan ta'eef laga gammaddanii laga ittiin shingee ayyaanni kun ayyaana nagaa kan nageenyaa kan jaalalaa hunduma keessaniif hunduma keenyaaf akka ta'u fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u kan baraanaan kan nu ga'e bara dhufuunis akka nu ga'u fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን።